Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii turtiin keessanoo barnoota keessan haalaan barachaa jirtu miti baay'ee gaariidha. Kun immoo qophii keessan OBN Teknoo torbanti sa'aatii kana karaa chaanaalii keessan OBN Gaammee isin hawwiidhaan arrammoo waa'ee maalii baruuf deemnaa teknooloojii akkamiitu kalaqame eenyutu kalaqee biyyaaf ofiif addunyaaf immoo bu'aa akkamii buusaa gaafilee jedhuuf deebii argachuuf jettu. Nutis amboo mana barumsaa addaa keessatti argamne barattoonni qaqqaxaleen baadiyyaatti dhalatanii rakkoo hawaasaa achii keessa jiru argaa guddatanii sanaaf immoo nuti fala rakkoo kanaa ta'uu qabnaa jedhanii kalaqoota adda addaa achii kaasanii yaalaa as ga'anii arrammoo bu'aa kana buusanii akka namni itti fayyadamuuf akka biyyi itti fayyadamuuf addunyaan itti fayyadamuuf hojii harkaa qaban isin biraa ga'uuf deemna. Maal hojjetee akkamitti hojjetee yaalii isaa eessarraa ka'e eessa ga'ee kan jedhu immoo barataan tokko na cinaatti argamee jira. Isinirraa kan eegamu chaanaalii keessan OBN Gaammee filannoo keessan godhatanii gaaffilee sammuu keessanitti deddeebi'aa jiraniif deebii argachuu qofadha. Nu waliin tura. Tolemee ijoolleen si eegaa jiru eenyu jedhamaa maal hojjetee eessatti dhalatee fi gaaffilee hedduu si gaafachuuf qophaa'anii jiru. Maqaa keerraa kana jalqaba. Maqaan koo Mootii Nugusee jedhama. Ani barataasi Amboo Yuunivarsiitii Special School yookiin oolmaa addaatti kan baradhudha. Haala immoo kan qaballee dhufe sooftiweerii qonnaan bultootaa fi seektarii agriikaalcharii irratti faayidaa qabu qaballee argameera jechuudha. Mee ati otoo sooftiweerii kana hin kalaqiin dura gara gama saayinsiif teekinooloojiitiin kalaqa akka kalaqxuuf maaltu si kakaasee yoom eegalte immoo? Kanan eegale naannoo kutaa lammaffaatti ture. Hiriyoota nama fuuldura jiranii wantoota adda addaa yeroo tuttuqan ilaaleetu wajjumaan galee achirraan jalqabee jechuudha. Sanaan xiqqoon makiinaadhuma xixiqqoo jiranillee caccabsaatuma asii kan itti ga'eera. Kalaqa kan akkasiimmoo kanan jalqabe kutaa 10ttidha. STEM Centerii Amboo Yuunivarsiitiitti argamutti amma baradheen booda kan jalqabedha jechuudha. Tole amma gara kalaqa keessa gara sooftiweerii kanatti deebinaa. Mee kalaqa sooftiweerii jechuun maal jechuu akka ta'e ijoolleen daawwachaa jiru waan ta'eef itti miti kalaqni kee kun immoo maal akka jedhamu maaliif akka fayyadus mi'aa baran. Kalaqa sooftiweerii jennu yeroo baay'ee kompiitara yookiin moobaayilii irratti kan hojjetudha. Kompiitara irratti immoo waan adda addaatiin hojjechuu ni dandeessu. Isaan yeroo jennu wanti tokko yaada keessatti qabachuu qabnu maaliif hojjennaa kan jedhu sanaadha jechuudha. Maaliif hojjennaa osoo hin beekiin callisnee kalaqa hojjenna taanaan faayidaan qabu jechuudha. Gaaffii guddaan ijoolleen of gaafachuu qabdu wanta hojjetan san maaliif hojjennaa bu'aa akkamii buusaa maalittiin gochuuf deemnaa. Rakkoo kam naaf furuu danda'a. Rakkoo kam biyya kanaaf furuu danda'a jedhameetu sirriitti duraan dursa osoo hin jalqabne dura gaaffii kana gaafachuu qabna jechuudha. Lammaffaa immoo yeroo sooftiweerii hojjettanii karaa kamiin hojjedhaa maal fakkeessee hojjedhaa diizaayinii isaa maal fakkaataa laanguweejii maaliin barreessaa kan jedhu sanas itti yaaduu qabdu jechuudha. Callisaniitu maalla jalqabaniitu boruu kalaqa hin hojjetanii ispeeshaalii sooftiweerii salphaamatti hin hojjetamu jechuudha. Kalaqni kuni karaa qonnaa wajjin kan wal qabateedha. Baay'een keenya ni beekna biyyi keenya qonna irratti baay'ee hojjette jechuudha. Garuu qonna irratti hojjettu iyyuu naannoo keenyatti yeroo ilaallu wanti baay'een kan sassaabamu waraqaa laana jechuudha. Akkamitti bara teknooloojiitti baay'ee irratti waraqaadhaan sassaabna kan jedhurraa kan ka'edha jechuudha. Ragaa baay'ee kan fayyadamnu teknooloojiidhaan osoo hin taane waraqaadhaan. Eeyyaan waraqaadhaan sassaabamaa jechuudha ammayyuu. Immoo dhiibbaa baay'ee qaba. Baay'ee qaba jechuudha. Innis karaa salphaa ta'een kan hojjetame itti fayyadamtoota isaanii irrattis ilaaleetu kan hojjetamedha. Kanaaf wantoota kanneen arfan qaba jechuudha. Inni tokkoffaan data management systemii qaba. Innis data karaa organized ta'een fudhateetu store galeetu kan itti fayyadamaa isaatti kan ittiin mul'isudha. Akkasumas advanced analytics and visualization kan jedhu qaba jechuudha. Innis karaa giraafiidhaan karaa chaartiidhaan karaa argamuu danda'uun data itti kenname sana itti mul'isuu kan danda'udha jechuudha. Sadaffaan smart insight kan jedhudha. Innis trendii jiru bara kanarraa bara kanatti maaltu jira kan jedhu karaa itti mul'isuu qaba. Arfaffaan user friendly interface. Of course kan kana fayyadaman qonnaan bultoota waan ta'eef karaa salphaa ta'eenii fi itti fayyadamuuf salphaa ta'een kan hojjetamedha. Inni shanaffaan local area integration kan ta'edha.
Innis onlaayinii ta'uu qabu jechuudha. Silkii irrattis PC irrattis hojjechuu ni danda'a. Hundumtuu lookaaliidha. Achumatti seevii jechuudha. Inni ja'affaan immoo customization optioniidha jechuudha. Inni kan barbaade kan bara barbaade ilaaluu danda'a. Kan daataa barbaade ilaaluu ni danda'a jechuudha. Kanaadhaan karaa luukii fi waraqaarraa gara dijitaalitti fiduu ni dandeenya jechuudha. Namni tokko hojii qonnaa amma hojjechaa deemu ji'a kana maal hojjetee waggaa kana maal hojjetee waggaa taanoo kan jedhu kaa'aa fi deemaa jechuudha. Gosoota qabeenya inni qabu amma horii qaba ta'a, midhaan qaba ta'a, lafa qaba ta'a, mana qaba ta'a, qabeenya isaa kan akkamitti daataa kanarratti galmeeffata. Hundumaayyuu appilikeeshinichi hin fudhata. Soofteerichi midhaan qabus daataa adda addaa qonna mana jireenyaas akkasumas meeshaalee adda addaa qabus hundumaa ni fudhata jechuudha. Amma yuuzariin daataa galchate yeroo ta'e karaa kanaan kaa'aaf jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa xeefii amma bara 2025 ji'a tokkoffaati 2025 ji'a sadaffaatti hojjetateera. Daataa inni kennu kanneentu jira jechuudha. Piroodakshinii meeqatti baasee akkasumas piroofitii isaa meeqa argatee akkasumas meeqaan gurguratee fi yiildii jechuun meeqa sassaabatee kan jedhu ni agarsiisa jechuudha. Kanaaf hundumaa tokko tokkoon fudhateetu karaa kanaan kaa'aa isa qofa miti. Kan beeyladootas akkasitti mul'isuu fi ni danda'a jechuudha. Kanaaf kan isaa immoo meeqa itti baasee meeqa irraa argatee meeqa itti baaseetu gurguratee fi piroofitiin isaa argate meeqalaa kan jedhuudhaan kan ni kaa'aaf jechuudha hunduma isaa. Kana qofa osoo hin taane amma yeroo baay'ee gabaasuu qaba. Qonnaan bulaan tokko gara qabalee isaatti gabaasuu qaba miti. Kanaaf gabaasni immoo baay'eetu harkaan osoo hin taane riippoorting siistemii of danda'e ni qaba jechuudha. Innis qabalee isaa hin galfata. Achiin daataa isaa amma galfateen booda yeroon isaa gahu upload godhata jechuudha. Yeroo upload godhan qabalee isa barbaade bira deemeetu qabalee sana bira ni gaha jechuudha. Kanaaf yoo fakkeenyaaf as ilaalle gandi immoo karaa kanaa ilaallachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf nama meeqatu na jala jira. Nama 3 jedhee ilaallachuu danda'a. Hektaara meeqatu na jala jira. Kan baay'ee beekamaa ta'e kamidha jedheetu ilaallachuu danda'a. Akkasumas bara kana keessatti baay'inaan kan hojjetan isa kamidha jedheetu ilaallachuu ni danda'a jechuudha. Kana qofa osoo hin taane gandiis immoo qaama isaa ol jirutti kennuu ni danda'a jechuudha. Haala salphaa ta'een kennuu danda'a jechuudha. Ba'anii guuruun rakkoo hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf karaa kanaan hamma federaal leevilitti deemeetu akka biyyaatti qonni jiru hundumtaa karaa salphaa ta'een guuramuu ni danda'a jechuudha. Tole kun qotee bulaadhaaf faayidaa akkamii qabaa jettee yaadda? Rakkoo akkamii furuu danda'a jettee yaaddaati akka nama kalaqa kana kalaqetti? Amma qotee bulaani karaa amma jiruun fayyadama taanaani fakkeenyaaf daataa bara kana sassaabee kuni daataa bara darbee wajjin walitti fidee mul'isuudhaaf taa'eetu hojjechuu qaba jechuudha. Bara kanaa fi bara darbee amma guddallee yookiin immoo amma midhisee kan jedhu ilaaluu salphaadhaan danda'u jechuudha. Yeroo yuuzarii itti fayyadamaan galu tokkoffaa maqaa isaa galfata. Kanaaf maqaan koo kana jedhee amma galfateen booda qabalee kam keessa argama. Amma mul'isuuf osoo hin taane ganda kam keessa argama. Kanaaf kam baqaessa jira jechuudhaaf salphaan keenyarraa fakkeenyaaf lamaffaa jenna. Achiin hektaarii koo meeqadha 13.4 jenna. Salphumaaf jechuudha. Kanaaf kan amma godheen booda successful yeroo jedhu sarvarii qaba. Sarvarii sana irratti yuuzariin kun beekameera jechuudha. Kanaaf deemeetu ganda sana jalatti kaa'ameera jechuudha. Fakkeenyaaf kanaaf as dhufeetu daataa isaa isa galfate hundumaa upload godhata jechuudha. Upload amma godhateen booda ganda bira yeroo laqnu ganda lammaffaa inni himtire ammasitti yoo refresh goone mootii kan jedhu asitti dhufaa jechuudha. Kan amma galchine jechuudha. Kanaaf diiteelii isaa yeroo barbaanne kunoo bara 2025 kana kanatti hojjete gara 24-25tti xeefii fi miilii kan hojjete jedheetu ni ilaala jechuudha. Wanti garuu isa bira hin geenye meeqarraa argateedha. Piroofitii isaa argate hin galchinu waan ta'eef isa bira hin gahu. Inni akka baakaappitti daataabeezii irra taa'aaf malee gara gandaatti hin deemu jechuudha. Yaadaan barbaade jechuudha inni sun taa'ee waraqaan barreessee yookiin yaadaan qabatee yeroo irraa fudhata. Kanarra yoo ta'u garuu haala salphaatiin fayyadamaa jechuudha. Yoom tokko galchaa amma waggaa barbaadetti hin taa'aaf jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Haalli itti fayyadama teekinooloojii kanaa
gara fuulduraatti maal gochuuf yaaddee amma sadarkaa maalirra jira? Amma sadarkaan irra jiru amma karaa xiqqoodhaan hojjetame itti mul'isuuf hojjetame jechuudha. Kanaafuu karaa ammaa qotee bulaa qofaa fi gandaaf itti mul'isuuf qofa kan ta'edha jechuudha. Akkuma dura jedhe qotee bulaan daataa isaa galfateetu waan hundaa itti mul'isaa jechuudha karaa salphaan. Gandi immoo ba'eetu hamma daataa qotee buloota irraa sassaaburraa qotee bulumchi gara gandaatti erguuf ni danda'a jechuudha. Ofuma isaa waan qabu sana ragaa qabu sana ofuma bira taa'ee gandatti ragaa jiru sana erguu danda'a jechuudha. Ni ergaa jechuudha. Gandis immoo soofteerii danda'e qaba. Soofteerii sunis sassaabeetu akkuma qonnaa bulaalaa fi daataa barachee kaa'eef gandaafis barachee ni kaa'a jechuudha. Tole akka laqni kee kun jechuudha. Gandarraas immoo gara aanaatti, gara godinaatti, gara oromiyaatti, gara federaalaatti aga barbaadame deemuu danda'a jechuudha daataan kun karaa salphaa ta'een. Akkas gochuudha jechuudha yaadni isaa. Amma federaalatti deemeetu akkuma biyyaattu daataan jiru hundumaayyuu karaa salphaan sassaabame jechuudha. Barataa qaxalee taatuuf akka nama kalaqaa taatuuf bu'uurri kee guddaan ka'umsi kee maalidha? Maatii koodha. Maatiin koo seeraan na guddisan yeroo akka dheen guddanne karaa mijataa ta'een guddanne kalaqarras akka jalqabus meeshaa adda addaatiin na gargaaraniiru. Karaa barumsaattis na qo'achiisaa turan jechuudha. Iskoolii dura kanaaf isaanidha kan as na ka'e jechuudha. Maatii keetiin maal jettaa irra kamitti galateeffata? Maatii kootiin baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Tole. Isaan malee wanti akkasii kun yaadamu ture karaa kootiin. Milkaa'inni guddaan kun utubaa maatii keetiin dhufe. Maatii kootiin jechuudha. Tole baay'ee namatti tola. Ati gara fuulduraatti mee kalaqa akkamii hojjechuuf yaadda? Maal ta'uudha immoo barnoota kee fixe maal ta'uu barbaadda jalqabarrame? Yoo danda'ame gara fuulduraatii fi soofteer injiinaringii barachuun barbaada. Akkasumas kaampanii of danda'e baneetu biyya keenya gara dijitaaliitti jijjiiruu barbaada jechuudha. Barbaada yoo ta'uu baate oo? Yoo ta'uu baate qonnattis deemuu ni dandeenya. Waan bareedaadha laala. Biyyi keenya qonnaan beekamaa ta'eef qonnattis deemneetu karaa sana hojjechuu ni dandeenya. Mee dhaloonni gama saayinsii fi teekinooloojiitiin ga'oome ofiif biyyaaf addunyaatiif bu'aa akkamii qaba? Saayinsii fi teekinooloojii beekna taanaani akka addunyaattuu ni beekamna jechuudha. Addunyaan keenya guyyuma guyyaan teekinooloojii haaraa fitti akkasumas guddachaa deemte jechuudha. Itti immoo duubatti hafnaani rakkoo guddaa keessa galla jechuudha. Akka biyyaattis akka namaattis duubatti hafuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf teekinooloojii kana barraanii gara fuulduraatiif waan baay'ee nu gargaarudha jechuudha. Biyyi keenyas gara teekinooloojiitti deemaa jirti. Kanaaf namni kamiyyuu teekinooloojii kana baruu qaba jechuudha. Baay'ee namatti tola. Akka waliigalaatti immoo dhumarratti dhaamsi ati barattootaaf dhaamtu mee maalidha? Barattoota daawwannaa kana ilaaltu hundumaafuu ergaa tokkoon isinii qaba jechuudha. Waa'ee kalaqaa kana yeroo hojjettanii warri fedha qabdaniis fedha hin qabnes osoo jalqabdanii baay'ee isin gargaaruu ni danda'a jechuudha. Kalaqni waan kalaqa keessa jiru qofa osoo hin taane waa'ee jiruu jireenya keessatti jirus isin barsiisuu ni danda'a. Waan barumsa isin barsiisuu hin dandeenye isin barsiisuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu barattoonni jirtan hundumaayyuu karaa maatii deeggarsa ta'es karaa naannoo keessaniis waanuma qabdaniin kalaqa adda addaa yaaluun baay'ee isin fayyaduu danda'an ta'eef itti fufaa jechuun barbaade warra hojjettaniif warra hin jalqabneef immoo daftanii osoo yeroon isin jalaa dhumin akka jalqabdan isin gaafadhaa. Yeroo kana immoo hojjettan bu'aa bahiin baay'een jira. Dhumarratti garuu ni milkooftu akkasumas gammachuu guddaa isiniif ni kenna jechuudha. Egaa ijoollee qophii keessan OBN Teeknoo har'aa sirriitti daawwattanii waan baay'ee irraa barattan miti? Baay'ee gaariidha. Isinis yeroo keessan kennitanii yeroo barnootaa fi yeroo kalaqaa keessan adda qoodanii itti fayyadamaa. Maatii keessan immoo bakka isin rakkisutti deeggarsa gaafachaa akka waan guddaa ofiif biyya keessaniif addunyaaf hojjettan shakkii hin qabnu. Sababni isaayyuu barataa qaxaleen kunis dhaamsinni isiniif dhaame kanuma waan ta'eef qophiin keenya ammasitti fufaa nu waliin tura.